Ani kana laalu dhimma Oromiyaati. Kanaaf yoo namni Itoophiyaan maal keessa jirti jedhee waa Itoophiyaa na gaafatu na dallansiisaa iyyuu na aarsaa jechaadha. Dhimmi sun nan laalu. Nama ammootu lakki Itoophiyaan dundunuun taane jedhee qabsaa'u abaaruu jalqabaniiran jecha. Kaleessa walabummaa Oromiyaatiif biyya teennaaf qabsoofne jechaa turreerra. Oromoon tunu maaluma akka godhu akka yaaddu namaan galu jechaadha. Guyyama tokkicha aboo wanni kun nu gaddisiiseera jedhee Abiyyi dubbatu dhageettu. Itoophiyaatu Oromoo jeeqaa jira. Tokko ammootu kaayyuu fakkaatu harroota gabroonfataan oomishu jira. Amma eenyu bulchaa yoo jette biyyattii san Miniliktu bulchaa jira boolla keessa taa'ee. Oromoo ta'uu ni danda'u. Garuu ammootu hayyoota harroota. Yaadni bulchaa jiru yaada Oromooti miti. Yaada diinaati. Jawaar keessa taree waan silaalmi namaayyuu jechuun hin malle mootummaa kanaaf ani qawwee dhiisii qabattoo iyyuu ni hiikkadha jedhe. Uummanni Oromoo federeeshiniin gaafate. That's not our question. Ani waa'ee Itoophiyaa yoo dubbadhu baay'ee kriitikaaliidha jechuun walitti cambeen deemu adda addaan babaaseetiin irra haasa'uu barbaada. Biyyi teenna ani akka ofii kiyyaa naa galutti biyyi Oromoodha Oromiyaadha. Itoophiyaan qaama humnaan Oromiyaa saamuudhaaf nurratti ijaaramte. Jaarama san keessatti ammootu iyyuu gootonni miliyoonaan uummanni Oromoo walakkaan dhumeera. Ani immoo akka nama tokkootitti gosa Oromoo keessaa Arsii keessa dhaladhe. Arsiin ammootu iyyuu duula nafxanyaan nurratti godhe keessatti wareegama guddaa uummata baase keessaa tokko ka Oromoon martuu beektu ka dhoksaa takka hin qabne sanyii leenjisoo diigaafaa jechaadha. Kanaaf warra Itoophiyummaa fudhatu iyyuu miti dhagahuuyyuu gurraanillee warra hin barbaanne keessaayi maatiin kiyyallee achiin boodallee san boodallee diddaadhaa fi wareegama guddaa baasaniiru. Kanaaf yoo namni Itoophiyaan maal keessa jirti jedhee waa Itoophiyaa na gaafatu na dallansiisaa iyyuu na aarsaa jechaadha. Dhimmi sun nan laalu. Warra dubbiin isa laaltutu irratti gaafatamuu qaba jedheetiin iyyaadha. Tokko yaa jedhe. Ani kana laalu dhimma Oromiyaati. Haa ta'uuti ammootu impaarettii san keessa waan jirruuf jeequmsa impaarettii san keessa jiruu fi achumaanillee ka Oromiyaa dhaqqabe irraa dubbachuu ni danda'a. Tokko jeequmsi impaarettii keessa jiru waan haarawaa miti. Akka Oromootitti ammootu waggaa 150 guutuudhaaf dararaan uummata keenya irra gahuu yeroo irraa yerootti hammaataa jajjabaataa namni kennayyuu uf tahuu dhiisee nama biraa tahuu irratti cillaafataa deemu argina jechaadha. Eenyummaan nama keenya akka malee agartee sabboonummaan baay'ee xiqqaataa deemuuf agarte jechaadha. Biyya keenyatti gaafa ijoollummaadha qabu atillee nama beeytana fakkaata. Naannoo tokkollee biyya keenya dhalannillee nama sheekaa ka Itoophiyaa faarsuu fi ka Itoophiyaadhaaf jecha ilma namaa abaaru dhaga'ee hin beeku. Har'aan tana garuu turiitii keessa umriin gabrummaadha yeroo baay'ee turiitii keessa sheekonni keenyallee maqaa Itoophiyaa faarsuudhaa fi nama ammootu lakki Itoophiyaan dundunuun taane jedhee qabsaa'u abaaruu jalqabaniiran jecha. Kun warri saayikooloojii yookaan qorqalbii hawaasa tokkoo qoratu akkuma gabrummaan namarra turaa deemtuun namni eenyummaa ofii tuffatee maalummaa ofii tuffatee olaantummaa diin isaa fudhatee waan inni barsiisee fi dhiibbaa irratti godhaa baheessan jalatti jilbiiffataa jedhan jecha. So amma akka hawaasaatitti al tokko yoo ani ilaalu hawaasni keenya kun yookaan immoo nuti akka Oromootitti waanuma qabsoo haa baanee fi waanuma qabsoofnu iyyuu waan hin beekne illee sadarkaa fakkaachuu irra gahaa jirra jecha. So akka Oromootitti yoo ofuma daalle kaleessa walabummaa Oromiyaatiif biyya teennaaf qabsoofne jechaa turreerra. Har'a ammootu iyyuu ilmi abbaa gadaa dhufeera abbichuun abbaa malaati isa jala deemnaa inni ammootu iyyuu kun galaana diimaa biraan nu gahuu fi asabiin nu deebisu jennee namni keenya lafa dhiitaa jira jecha. So yeroo gabaabduu keessatti abbichuun otoo hojii waaqaatiin illee du'u tahe yookaan immoo humni biraatu isa jijjiirama irratti fidee warri biraa otoo bakka aangoo qabatu tahe Oromoon tunu maaluma akka godhu akka yaaddu namaan galu jechaadha. Biyya ofii barbaadachuu dhiisanii biyya ofii dhuunfachuu dhiisanii ofii yaaduu fi faffacaasanii daangaa malee hawaasni keenya gara adda addaa laalee yeroo isaa ofirraa akka malee daangaa malee qisaasaa jira. Kuni karoora impaarettiin Itoophiyaadha. Calqabuma irraa gaafa ijaaramturraa karoorfattee kaate. Oromoo gargar facaasanii walitti dulchisuun, Oromoo gargar facaasanii wal tuffachiisuun, Oromoo gargar facaasanii wal arrabsiisuun, Oromoo kaayoo isaatirraa biyya isaatirraa yaada isaa jijjiirsanii meeshaa godhachuun waan Itoophiyaan itti hojjechaa baate. Haalli kun amma daangaa malee jeequmsa guddaa hawaasa keenya keessatti uumaa jira. Itoophiyaa irratti sammootu jeequmsa guddaa uumaara. Maaliif? Akkuma yaadattu bara waggaa 27 gaafa wayyaaneen bulchaa turte yaadni ilaalchi impaayerummaadha. Impaayerri nugusoota warra duraan dabree sunniin hojjechuu hin dandeenye. Kanaafuu yoo xiqqaate eenyummaa sabootaas kabajne maalummaa isaanii aadaa isaanii afaan isaanii illee kabajne namni haga danda'e dhufaa bulchu jedhanii at least afaaniifillee taatu jechaadha. Hojiirra oolchuullee yoo didan
eenyummaan namootaa eenyummaan hawaasummaa akka kabajamu jedhamee ture jechaadha. Garuu ammoo wayyaanee waan saba bicuu keessaa dhufteef ummatoota akka Oromoo baay'ee gurguddaa ta'an kana mirga isaanii yoo kabajne ni banna yaada jedhu waan qabaachaa turteef mirga ummataa takkaa gadi dhiiftee hin beektu. Warri amma mootuyyuu maqaa impaayera kanaatiin aangootti dhufe Dr. Abiyyiin fa'aa dabalatee matammaan isaa warri mataa tahe ani haati tiyya naa abjotteerti nugusa torbaffaa taatanaan jetteerti akka Minilik fa'aa akka Haile Sillaasee fa'aa akka Yohannis fa'aa akka Teodiroos fa'aa nugusoota amma dura turan akkas tahuu barbaada abjuu haadha kiyyaa bakkaan gahuu barbaada jedhee gaafuma aangootti dhufe labsii eega labseen booda akkuma nugusoota amma dura dabranii jireenya isaa guutuu lola gaggeessaa jira jechaadha. So waliigalatti impaayerittiin maal keessa jirti? Tokkoffaa lola keessa jirti. Namni lola keessa jiru mootuyyuu waa baay'ee balleessa. Tokko lubbuu namaa balleessa. Lammaffaa qabeenya barbadeessa. Sadaffaa hawaasa daangaa malee jeeqa. Jireenyi hawaasaa akka inni gaddeemu godha. Amma Itoophiyaan akka isin ittiin irra jirtu maa inni sababa lola addaan hin cinne Abiyyi waggaa 7 dabre kana gaggeessaa tureef akkuma bara Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 san jechaadha. Biyyattiin yookaan ammoo impaayerittiin hawaasonni akka hawaasatti akka isaan waliin bu'an akka wal jibban jidduu kana keessatti immoo Abiyyi akka inni aangoo qabatee achirra turuu danda'u waan godhaa jiruuf dinagdeedhaan baay'ee bullooytee jirti. Uummanni waan nyaatee buluun qabu namni wal hataa wal ajjeesaa obboleessi waliin amanu qabeenyaaf jecha wal barbadeessa dubartiin kabajaan qabdu ilmoon daa'imti kabajaan qabdu sheeyilii kabajaan qabu qeesiin kabajaan qabu manguddoon kabajaan qabdu namni dadhabaan dhukkubsataan kabajaan qabu nama mara akkuma barbaadanii ajjeesanii reeffa namaa yoo barbaadan irratti fe'anii olii gadi hin deeman jecha. Jaarraa 21ffaa keessatti bara addunyaan silaa qaroomte farda yaabbatanii iyyuu kotta isaati irratti warqii godhanii fi deeman keessatti biyya keenyatti namni nama hanqate saree faranjiitii gadi ta'ee akka barbaadanitti ajjeesanii bakka barbaadanitti ni darban bakka barbaadanitti ni guban kana deemaa jira jechaadha. Takka takkaan keessa seenuu dandeenya yoo wanni jenne kanarraan hariiroon biyyoota alaatii wajjin naannoo sanitti qabaatamaa ture marti badee ummatoonni naannoo san jiran uummanni keenyallee dabalatee uummata shakkama uummata mirga namaa saamuuf deemu fakkeessuudhaan galaana diimaa deebifnaa kunooyyuu irreechallee achitti galaana diimaa irratti irreeffannaa gara kaaniin Somaalee jeequu gara kaaniin Eritraa jeequu gara kaaniin biyya Keeniyaa keessa seenaniitiin waraanni Oromoodhaa warri Oromoof qabsaa'u as jira waan ta'eef koottaa nutumsaa jedhanii uummata illee nagaa dhowwan jechaadha. So naannoo guutuuyyuu waliigalatti tasgabbii dhoowweeraa biyya keessa nagaa hin jiru biyya keessa gadi bahanii nagaa hangaluun hin jiru nama akka barbaadanitti ajjeesan itti gaafatamummaan hin jiru akkuma beektu gootota Oromoo warra akka Haacaaluu fa'a ajjeesanii hagarraa maaltu ajjeese eenyu ajjeese jedhanii himuu didanii sababa saniin namoota meeqaa meeqammoo kumaatamaan hidhanii ka fixanillee fixanii hagarraayyuu nam tokko seeratti hin dhiyaanne. Battee urgeessa ajjeesanii nam tokko seeratti hin dhiyaanne. Abbootii gadaa karrayyuu ajjeesanii nam tokko seeratti hin dhiyaanne. Abdul Jabbaar Hussein ajjeesanii nam tokko seeratti hin dhiyaanne. Maanuweel Mucaa Torba shugguxii mormatti fannisanii haadhaaf abbaan bakka jirtutti gabaa keessa dhaabanii mucaa daa'ima ajjeesanii nam tokko seeratti hin dhiyaanne. Faandoon isaan qawwoo itti hidhan ijoollee Oromoodhaa basmaam jettee qalte hagarraa nam tokko seeratti hin dhiyaanne. Namichi otoo beekamuu ka basmaam jedhee nama qalu. Morma irraa murtee akkuma agartee bara dur gaafa Minilik dhageenye harmaa fi harka nama muran jedhan kana Arsii irratti dhageenye san bara kana ammootuyyuu morma uummata keenyaa muranii ulee irra fannisanii otoo deemanu guyyama tokkicha aboo wanni kun nu gaddisiiseera jedhee Abiyyi dubbatu dhageettu guyyama tokkicha namuma seeratti dhiyaatu dhageettu. So walumaa galatti wanni deemaa jiru maa inni duguuggaan sanyii ka Oromoo irratti xiyyeeffatamee wayyaaneedhaa fi sirna impaayera Itoophiyaatiin durumayyuu deemaa ture itti fufee. Jeequmsi immoo san caalu daangaa malee kan jeeqaa jiru dur at least nama ambaati nama ormaati alagaadhaa kana afaan kennan beekne ka aadaa kennan qabnetu nu miidha jedhee waan yaaduuf hawaasni kenna kun yaadaan gama tokkotti luuccee ofirraa dhoggaa ture. Ka ammaa kun garuu kaayoo diinaa afaan Oromootitti hiikee wanni inni odeessu waanuma Minilik jedhu wanni inni odeessu waanuma Haile Sillaaseen jedhu wanni inni odeessu waanuma Mangistuun jedhu afaan Amaaraa irraa afaan Oromootti hiikee artistoota isaanii bira dhaqee Oromoo arrabsiisaa walaloodhaan arrabsiisaa uummata keenya xiqqeessaa deemaa jira jechaadha. Kan ammootu hawaasni keenya dogoggora guddaa keessa waan jiruuf ilma abbaa gadaati jedhee ofii uf gowwoomsee rakkoo guddaa daangaa malee rakkoo guddaa keessa seenuu isaa kaayoon isaa daangaa malee jeeqamuu isaa kanatu natti mul'ata. Keessoon keenya ani ka Itoophiyaa caalaa kana yaachisu Oromoon keessoon isaa qajeeluu qaba. Gaafa Oromoon keessoo isaa qajeele waa'ee impaayerattii irratti waa'ee dhimma keenyaati irratti
murteeffachuu dandeenya achirratti yoo xiyyeeffanne irra gaariidha ka jedhuun qaba. Impaayerattiin warri hayyoonni Oromoo waggaa 50 homaa dura cunqursaa uummata Oromoo irratti hojjetamaa turee fi waggaa 150 dabre kana biyya keenya saaman qoratanii wanni isaan barreessan maalin the Oromo has the mission to demolish the empire. Kaayoon eebbifamaan uummata Oromoo irraa eegamu impaayera tiksuu impaayera ijaaruu otoo hin tahin impaayera diiguudhaan mirgi ilma namaa mirgi sabaa akka kabajamu taasisuudha. So kanaafuyyuu xiyyeeffannoon kenna guddaan maal waan impaayerri mirga ilma namaa dheeyneef mirga sabootaa hin dheeyneef bilisummaa fiduu irratti xiyyeeffannee humna cunqursaa humna saamichaa diigutu hojii kenna jedhee amanaa. Biyyi teenya humnaan nurraa fudhatamuu ati amantaa fakkeenyaaf akka nama tokkootitti biyyi Oromoo tun humnaan qawweedhaan gargaarsa faranjiitiin gorsa faranjiitiin Oromiyaan cabdee immoo afaan Amaaraa akka barannu taasifamu Oromummaa lafarraa balleessuuf yaalamu amantaa akka nama tokkootti fakkeenyumaaf jedha. Kana dubbiin guddaan. Eega isaan sirna ijaaraniin booda biyya teenya humnaan achi galfatanitti akka isaaniif saamichaaf tolu anumaaf si'i kana nu dhamaasaniit gara danda'aniin amantiidhaan gara kaaniin aadaadhaan afaan isaanii nu barsiisuudhaan qorqalbii gadaantummaa nu keessatti ijaaruudhaan waan akaakileen teenya abaabileen keenya biyya teenya gadi dhiifnu isin jalatti hin bullu jedhan san akka nu fudhannu tooftaadhaan nurra turaniit har'a nu hin kun biyya moo rakkoon keenya sirnaa ka jedhu irratti haasaa jirra jechaadha. Biyya dubbiin rakkoon guddaan bakka san irraa dhufe biyya jechaan maa'in lafa atirra jiraattu jechaadha. Lafa atirra jiraattu yoo namni humnaan sisaame na saamtee jirta ani kana deeffachuu hin danda'u. Kanaafuyyuu kanumatti ijaarte san keessatti si wajji lallaaqamee bula jechuun qorqalbii gadaantummaa qorqalbii sirna koloniyaalizimii keessaa maddu san irraa maddaa jecha. So amma nuti wanni falmannuuf waan sababa impaayerri Itoophiyaa nurratti ijaaran dhabne isa deeffachuudhaaf. Kuni maa'in biyya teenya akka uummataatitti ofii keenyaa bulfachaa turre. Mootummaa keenya sirna keenya ofii keenyaaf illee ittiin bulaa turre. Oromiyaan akka har'aa kana namni martuu gamaa gamanaa itti caaccahee saamaan turre. Oromootu seera ofii baafatee imaammata ofii baafatee waa'ee afaanii irratti waa'ee aadaa isaati irratti waa'ee seenaa isaa irratti kun seenaa qeenxeetii kun hin tahu kun afaan agartee saba tokkichaati kun hin tahu kun aadaa saba tokkichaati kun hin tahu jedhamee dhiibbaan irra godhamee Itoophiyaa taatan malee lafti keessan as keessa jiraattee isin saamnu malee jedhamee bulfamaan turre. So kaayoon keenya eessarraa madda? Seenaa keenya irraa madda. Seenaa impaayeratti isan irraa madda. Seenaan sun immoo maalinni humnaan Oromoo qawweedhaan jilbeeffachiisanii humnaan haqarrallee irra taa'aa jiranii bakki nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu biyya teenya deeffachuudha. Amma fakkeenya gaarii tokko sii kenna. Isan keessatti Oromoon qe'ee isaatii keessaa bahee isaa Gondar dhaqee jiraatu hin gartu. Isaa Tigraay dhaqee jiraatu hin jirtu. Isaa naannoo biraa deemeetiniin ani qabeenya horachuu barbaada yookaan immoo jireenya kiyya hojjeeffachuu barbaada jedhee bakka biraa deemu hin gartu. Garuu namni naannoo san jiru namni martuu haga danda'een Oromiyaa saamuudhaaf maqaa Itoophiyaa tanaatiin biyya tokko keessa jirra jedhameetiin waan dubbatamuuf Gondar irraallee, Goojjam irraallee, Tigraay irraallee, dandahamnaan Eertiraa irraallee dabalatee Somaaleen illee dakaan daangaan hundumtuu haga dandahameen Oromoo saamuudhaaf gara Oromiyaa deema. Amma Itoophiyaa keessa turre jechaan maal akka ta'e beektaa? Oromiyaa saamsifna hin ayyamnaa. Waan amma dura abbootiin keenya godhin akaakileen teenya godhin waan isaan falmataa jiran san hundumayyuu hayyama kennaan itti gadi dhiifnaa jechuudha jechaadha hiikkansa. So kana jechuun maalinni gadaantummaa fudhannee biyya keenya ka humnaan nu saaman isaanii gad dhiifnee akka barbaadanitti maqaa isaan nutti moggaasan Itoophiyaa yeroo illee fudhannee tumaa wajji bullaa jechaadha malee hiikkansa waan biraa qabuchaadha because Itoophiyaa inni jedhu sun saamicha Oromoo saamuudhaaf Oromiyaa saamuudhaaf dalagame waan ta'eef qorqalbii san keessaa bahuun daangaa malee barbaachisaa jechaadha. Nuti biyya qabna namoonni biroos biyya isaanii qabu uf bulchuun mirga isaaniiti bilisummaa walabummaa qabaachuun mirga isaaniiti nuti immoo abbaa biyya keenya irratti abbaa taanee abbaa barbaade wajjin daldalachuu fakkeenya Oromoon akka ofii barbaadetti hariiroo biyya alaa Keeniyaa wajjin qabaachuu daangoffadha Itoophiyaan amma nu daangessitee waan akka godhachuu hin dandeenya. Albuuda biyya keenyaa saamanii isaantu biyya alaa gurgura. Qabeenya uummata Oromoo saamanii biyya alaa gurguratan. Oromoon ofii isaatii impaayera san keessa waan jiruuf maqaa saniin waan ukkaanfameef aadaan isaa biyya alaa calaqqisuu hin dandeettu. Ispoortii warri ijoolleen teenya ispoortii taphattu biyya san keessatti waggaa 25 guutuu dhiiraa fi dhalaadhaan illee tokkoffaan Oromoodha. Garuu ammootu namoonni kun Oromoo ta'uu isaaniitu hin beekamu. Maaliif? Nuti akka meeshaa qabeenya biroo taanee jirra. Itoophiyaan
Oromoo tana qabeenyuma albuuda godhatteerti jechaadha. Oromummaan keenya haqameera. Itoophiyummaan nurra dhooyteerti. Maqaa Itoophiyaa saniin dandeettiin nama kennaallee qabeenyi albuuda keenyarraa galullee hundumti isaa saamamee Oromoo otoo hin fayyadin maqaa Itoophiyaa jedhamu san keessatti galeet itti fayyadamaa jiranii. Kanaaf wanti hojiin nurra guddaan barbaachisumaan ummatoota biroo laaluun nurra jira. Ummatoota addunyaa kanarra jiran. Nuti ummata gara miliyoona 50-60 ta'u yoo xiqqaate jechaadha. Afrikaa keessaa lakkoofsa tokkoffaa lammaffaa irra ummata jiru. Hin dandeenyu ka jedhu kana mataa keessaa baasuu qabna jechaadha. Wanni nu hin dandeenye, wanni Oromoo hin dandeenye tokkichuu hin jiru. Dandeenye illee argisiifne irraa otoo fagooyyuu baay'ee hin deemin 2018 gaafa nama wanni biroo mootummaan baalaa miti harka ol kaasanii deemuudhaan hin harca'u gaafa isaan jedhan ijoolleen Oromoodhaa harkuma duwwaa otoo qawwayyuu hin qabatin humna rabbii gaditti ana malee kan biraan jiru jedhu san ariitee biyyatti galchitee jirti jechaadha. Har'allee yoo xiyyeeffannoon keenya mootummatti amma jirtu darree ta'e ofirraa kaasutti ka deemu taate Oromoon waan barbaade godhachuu ni danda'a. Rakkoon amma nu bira jiru kanan argu rakkoo qalbiiti. Saayikooloojii jechaadha. Namni Steve Biko jedhamu ka dhalataan warra South Africa ta'e maal jedha si fakkaate. The most powerful weapon in the hand of the oppressor is the mind of the oppressed. Meeshaa hunda caala. Ka baay'ee waa hunda caalaa jajjaba. Ka gabroonfataan ittiin fayyadamu sammuu nama gabroomeetii jedha. Jechuun maali? Isa jalatti jilbiifate waan ta'eef waan inni jedhe mataa keessa waan galfateef sammuu isaa keessatti amma fakkeenyaaf Itoophiyaa jedhanii moggaasaniiru. Kanaafuu Itoophiyaadha jenneetiin dhuguma keenya wal falmina jechaadha. Nuti fi keenyaan uumanne abbootiin keenya nuun uumne akaakayyoonni keenya nuun uumne akaakayyoonni keenya illee abbootiin keenya kana falmaniit dabranii nu garuuyyuu turiitii keessa waan abbootiin keenya hojjette waan akaakayyoonni akaakayyoon keenya hojjete irraa maqneet waan Minilik hojjete waan Haayile Sillaaseen hojjete waan Mangistuun hojjete waan Mallis hojjete haay homaa mitii homaan ta'uu beekii Itoophiyaa yoo taanillee homaa mitii waliin jedhaa jirra jechaadha. Kuni kabraa namni irraa maal jechuun fakkaate internalized oppression. Internalized oppression jechuun maal gabrummaan yeroo baay'ee sammuu namaa keessa seentu namicha gooftaa gabrummaa nama keessatti uume san sodaa irraa kan ka'e hin danda'u jechuu irraa kan ka'e isa tahuuf yaalaa jedha gabrichi. Isa tahuu isa fakkaachuu kana jechuun maal inni aadaan isa fakkaachuu daangaa lafaatiin isa fakkaachuu namoomaan isa fakkaachuu hin akkeessa jechaadha. Amma wanti Oromoon itti joraa jirtu maalin Minilik kaleessa waan kana uumeera. Kanaafuu homaa rakkoon hin jiru. Waanumeen uume kana fudhannee jalatti haa bulluu biyyi teenya haa saamamtuu jechaa yoo hin tahin wannummaan Itoophiyaa jedhuyyuu nu laalu jechaadha. In fact jechi Itoophiyaa jedhuyyuu jecha uummata Afrikaatillee miti. Sirri dhageeffadhu dubbisanillee. Jechi Itoophiyaa jedhu haadha tiyya yoo gaafatte haadha santee yoo gaafatte akkoo teenne yoo gaafatte jechuma sanuun beekan. Maal jecha akka ta'e hiikan beekan jechuyyuu hin danda'an. Itoophiyaa jedhan. Nu qofa miti warrummaan birootu akkasichaadha. Maaliif uummata Afrikaa keessaa maddin jechisaa warra agartee uummata gurraacha tuffatuun warra fuulli gubatee jedhaniiti. Warra Giriiktu baasee jechaadha. So maqaan sunis maqaan uummaluu miti. Akkuma Oromoodhaan gaallaa jedhan maqaa arrabaa fi xiqqeessuudhaaf bifa namaatiin nama xiqqeessuudhaaf kenname jechaadha. Oromoon immoo akka waan wanni kun waan gaarii wahii ta'e akka waan Oromoodhaaf furmaata fiduu danda'u maqaa namni adiin gurraacha uummata gurraachaa tuffachuudhaaf jecha uummata fuulli gurraacha kacilee fakkaatu jedhu san fudhannee deemaa jirra jechaadha. Kan ammoo uummata kennaa miti kan nutti fide warra jara jalatti bulu warra jaraaf ergamu warra agartee nuti akka keessan amantiisii wal fakkaatu qabna. Nutillee akkuma keessan kiristaana nutillee akkuma keessan nugusaan bulla qawwee nutti kennaati uummata naannoo kana jiru Oromoo fa'a baananii jechaadha. Jilbiiffachiifnee isin waan barbaaddan isin gabbarra walirra jedha santuyyuu nuyi kana waa'ee Itoophiyaallee nu barsiise nuyi kana waa'ee Itoophiyaallee nu barsiise soo kuni waan nu uumannee miti waan nu uumatin ofii keenya ammoo jalatti bulla jennee kara saditti wal micciiruu yaaluun wal gufachiisuu yaaluun qajeelallee miti wannummaan rakkoo Oromoo taheyyuu qorqalbii gabroonfataan uume keessaa bahuu dadhabuudha. Namni tokko maal jedha si fakkaate bulaan jedhaniin if you control the mind of a person you don't need to tell him to go here or there. Sammuu ilma namaa yoo qabatte yoo harkatti galfatte as deemi achi deemi jechuun sirra hin jiru. He will find his proper place. Inni nooyyuu bakka isaanii beekaa jechuun maali? Akkuma harree fardaa biyya keenyatti harree farda yoo moonatti galchan yoo agarteeraatti harreen illee bakka galtu beeyti fardirree bakka itti galu beekaa saanii bakka dhaabatu beekaa jabbiin bakka itti galtu beeyti namnillee gaafa leenji'ee akka harree ta'e jechaadha.
akka harree nama gaafa duraa si dhiitti tole jettee siin fe'amtu fardillee gaafa duraa si dhiita tole jedhee siin fe'amu garuu eegaleen jifteen booda yoo ati haadha afoo qabde ufumaan mormallee keessa seensi jirani minnitu forset dirquun sirra hin jiru amma ka Oromoo akkas fakkaataa jira lammaffaa immoo Itoophiyaa miti ka Oromoo miti ka Itoophiyaa jeeqaa jiru Itoophiyaatu Oromoo jeeqaa jira maaliif jeeqi sababaa qabdi mootu qabeenya isii saamuudhaaf eenyummaa isii balleessuudhaaf afaan ifaadaa keenya haquudhaaf waliin nu dhahanii ofii keenya akka nuti nama hin taane akka kabajaan arganne akka sadarkaa addunyaatti alaabaan keenya dhaabbanne akka uummanni kun addunyaa irratti hin beekamne gochuudhaaf Itoophiyaatu Oromoo jeeqaa jira maaliif kaayoo isiittu gaafa Oromoon jabaate gaafa tokko ta'e gaafa humna qabaate biyyisaa waan to'atuuf saamuu hin danda'an jechaadha itti fufanii namni marti gamaa gamanaa itti caaccaa'ee saamuu hin danda'u kaayoon Itoophiyaa Oromoo laaffisanii Oromoo dadhabaa godhanii qabeenya isaa biyya isaa saamuudha. Kuma duratti siin jedhe biyya san keessatti albuudni biyya Oromootii ba'a. Elektiriikni biyya Oromootii ba'a. Wanni silaa agartee loon irraa dhufu ka Itoophiyaan biyya alaatiitti gurguru biyya Oromootii ba'a. Midhaan biyya Oromootii ba'a. Wannummaan Itoophiyaan silaa oomishtee biyya alaa baafti jedha kun marti harka 80 irraa haga 90 lafa Oromootii irraa dhufu. Kana saamuudhaaf akka wanna kana godhachuu danda'an warroonni biraa warri aangootti caaccaa'ee uummata keenya saamu Oromoo gargar qooduun Oromoo wal jibbisiisuun Oromoo gargar baasuun hojii isaanii jechaadha. Kuni karooraa fi hojii Itoophiyaati. Maqaa Itoophiyaatiin kana dalagan. Kanaaf Oromootu Itoophiyaa jeeqa otoo hin tahin Itoophiyaatu Oromoo jeeqa. Eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf humna isaa tamsaasuudhaaf akka inni wal jibbu godhuudhaan yoo dandahame akka inni wal hin beekne godhuudhaan gosaan walitti kaasuudhaan amantii walitti kaasuudhaan naannoo walitti kaasuudhaan akka Oromoon wal jeequ ka karooraan irratti hojjetu Itoophiyaadha. The concept of Ethiopia. Maaliif yoo Oromoon tokko tahe Itoophiyaa isin jirtu saamichaa kana jechaadha sirna dhamaasaa ka Itoophiyaa kana itti fufuu hin danda'an waan ta'eef warra biraattu hojii warra biraattu Oromoo wal ficcisiisaa jira malee Oromoon isiitii takkaa walitti dultee hin beektu. Seenaa Oromoo keessatti gaafa uummanni Oromoo bilisa ture tokkummaadhaan qabsaa'ee humnummaan tokkoyyuu akka uummata Oromoo hin injifatin seenaa irraa dubbisuu danda'a. Nama agartee addunyaa irra gaafaati. Fakkeenyaaf namni intalti takka kan agartee biyya Oromooti irraa qormaata goote maal jetti? From the mid 16th century to the mid 19th century, the Oromo were dominant on their own territories. No people of other cultures were in a position to impose any compulsion over the Oromo. Virginia Luling jedhamti. Doktora namni tun. Nama biyya Ingilizii biyya Oromootiif naannoo Somaalee dhaqxee qormaata guddaa goote uummanni Oromoo jaarraa 16ffaa irraa haga jaarraa 19ffaa gaafa walakka gaafa biyya keenya weeraramutti namnummaan tokkollee isa ugguu dhiisi naannoo isaa biyya isaa qabachuu dhiisi ol jedheetu Oromoo laaluu hin danda'u ture. Why? Because tokkummaa kennaan sirna kennaan mootummaa kennaan ofii kennaa bulaa ture. Garuu hoo haalli nama uummata keenya kana erga isaan duratti duulaniin booda immoo ni jijjiira. Maaltu ta'e? Namoota impaayerettiidhaaf dalagan nu keessa oomishan warri qorqalbii warra uummata gabroomee qoratu maal jedhaan jira kana the intermediary class warra jidduu deemee dalagu jecha warra mootummaa humna gabroonfataadhaaf dalagu kasammuun isaanii gadhaantummaa keessa seene kaan ammootu yoo laaltu yoo jaallaaltu warra barate fakkaatu warra PhD qabu warra professor akkuma amma kun Oromoo keessatti hayyuudha jedhaniin kana jecha hayyuu lama jira baay'ee tokko hayyootuma dhugaa jira tokko ammootu hayyuu fakkaatu harroota gabroonfataan oomishu jira. Hayyoota gabroonfataan oomishu harroota hayyoota dhugaa ka uummata isaaniitti irratti immoo qormaata gahaa godhanii ofiin boonan hayyoota lama jira jechuudha. Maaliif? Beekumsatu bifa lama. Beekumsi there is a dominant knowledge for domination tokko beekumsa uummata tokko ittiin gabroonfatan ka eenyummaa isaa ittiin waakkachiisan ka gadaantummaa keessatti habaqaalanii akka amma abiyyifaa ta'u kana jechaadha. Amma abiyyi yoo agarta ta'e waa'ee leenjisoo dhiigaan dubbatu. Dubbatee beekaa takka. Waa'ee Minilik garuu boolla keessaa kaasee siidaa dhaabeef. Amma eenyu bulcha yoo jette biyyattii san Miniliktu bulchaa jira boolla keessa taa'ee. Abiyyiin keessa. Abiyyi guyyama tokkicha waa'ee bakar waaree dubbatu dhageenyeen beeku. The intermediary class jechaan warri gabroonfamaan uume kun maal jedha si fakkaate namni Frans Fanon jedhama nama qorate jechaadha. The intermediary class does not lighten the oppression nor seek to hide the domination of the oppressor. He brings the violence into the home and the mind of the natives. Jechuun maali? Warri gabroonfataan harroota duratti uumate siin jedhu san kaba'aa barate jecha. Harroota jechuun kiyya akka namaatti namooma keessaa baan jechuun miti. Warri gabroonfataan itti fe'achuu barate. Namummaa isaa eenyummaa isaa jijjiiree
amaarummaa barsiifateen gadaantummaa barsiifateen gooftaa tahee ka isa baatan warri isa baatan sun harreedhan sun jechaadha yoo laaltu ka barataa fakkaatan hayyoota jechuun hayyoota harroota jechuun amma namichi biraa maal jedhasi fakkaate the professional fools kana yoo afaan oromootitti hiikwane maal naa taha hayyoota harroota kan jedhutti hiika jechaadha hiikkaa isaa maal jechaadha kun warri kunniin warra gabroonfataa baachuu barate warra isaaniif ergamuu barate ka ummata isaaniititti yeroo hundumaa rakkoo malee waa takka iyyuu fidanii hin dhufne kana jedha namichi jechaadha warri akkasii kunniin yeroo hundaa jeequmsa malee ummata hidhuu malee ajjeesuu malee waan gabroonfataan jedhatan hojiirra oolchuu malee ummataaf hin tolanii jedha amma biyya teenya keessatti maaltu deemaa jira warra ummata oromootiif haqaan qabsaa'u otoo hin ta'in ka ummata oromootiif qabsaa'aa ture otoo hin ta'in warra gabroonfataan itti fe'ataa ture harroota hayyoota jedhamee maqaa saniin maqaa hayyummaatiin deemaa jiran ka ofii doktora fakkaatan piroofeesar ofiin jedhan warra akkasiittu intermediate class ergamtoonni sirna gabroonfataadha aangotti dhufan jecha so namoonni kun akka namaatitti dhiigaan oromoo ta'uu ni danda'u garuu sammuun namaa ka hojjetu sammuu namaati qaamaa miti akkaataa ati itti yaaddutu waan ati hojjettu kana hojjechiisa mataatu qaama ajaja so sammuun jaraa eenyuun ajajama minilikiin ajajamaa Haayila Sillaaseen ajajamaa Yohaannisiin ajajamaa Mangistuun ajajamaa so kanaafuyyuu jarri kun qaamaan oromoo ta'uu ni danda'u garuu ammootu hayyoota harroota that's the problem so hayyoota harroota kana barsiisuun at least ummanni gara sana akka hin deemne ummata qaranii itti garsiisuun daangaa malee barbaachisaadha jecha so kanaaf eenyuun bulchaa jira naan jette miniliktu bulchaa jira boolla keessaa isin jedhu duratti maaliif wanni biyya tokko ittiin bulchan saba tokko ittiin bulchan yaada hubadhu waan kanallee yaadni bulchaa jiru yaada eenyuuti yaada minilik yaadni bulchaa jiru yaada eenyuuti yaada Haayile Sillaaseeti yaadni bulchaa jiru yaada eenyuuti yaada Mangistuu fa'a in fact abiyyi Mangistuu fa'a bira yoo achi taree nugusa ta'a jedhee warra agartee almost waggaa 60 dura achirraa balleessan isaan biyya bulcha jedheeti sirumayyuu isaan bira taree kun amma galaana diimaan hin deebisaa asabiin hin deebisaa jedha so yaadni bulchaa jiru yaada oromooti miti yaada diinaati yaada diinaa waan ta'eef ammootuyyuu yaadni diinaa yeroo maraa maal godha oromoo ni ajjeesa oromoo ni buqqisa oromoo biyyaa baasa dhimma hin qabu jechaadha so amma biyyi yoo kalaaltu taate namoota oromoodha kasilaa isa gargaaruu danda'an akka nama oromootitti yoo kalaaltu jecha kafaa'oo ni hidha abaa'oo ni hidha ijoollee xixiqqoo lafaa dhuftu kan mirga uummataatiif kennaatiif qabsooftu bosonatti galchee akka achiin baane gochuu yaala sirumayyuu jara balleessuudhaaf bajeta Itoophiyaadhaa waggaa 10 illee waggaa 100 illee yookaan fixatu taate waraanaan ittiin gaggeessa jedhee dhaadata jechaadha oromoo irratti maqaadhaaf oromoodha garuu ammoo iyyuu faabrikaan inni keessaa bahe faabrikaa warra minilik waan ta'eef intermediate class jenna jechaadha hayyoonni harroonni jarri oomishan hayyuu fakkaatan malee garuu harroota jechaadha yaada isaanii baatanii deeman kaayoo isaanii baatanii deeman aadaa isaanii baatanii deeman abiyyi yoo agartee jiraattee artistoota walitti qabee artistoota oromoo keessaa dhiisee jara ummata keenya arrabsiisaa ture jechaadha so maaliif kun martuu ta'a hayyoota harrootatuyyuu aangottu dhufe ka oromoo bakka hin buune ka kaayoo oromoo bakka hin buune ka eenyummaa oromoo bakka hin buune ka aadaa oromoo bakka hin buune ka seenaa oromoo bakka hin buune ka kaleessallee Tigreef ergamaa turte yookaan achi biroo turte dargiif ergamaa turte wattaaddaroota dargiidhaa ka OPDO jettee Eertiraan ijaarte ka Shaabiyaan ijaarte ka TPLF ijaarte tuyyuu dogoggora kennaan aangottu dhufe saba keenya daangaa malee miidhaa jira jechaadha so maal jecha warri aangottu dhufe kuni warra yaada diinaatiin already mataan isaa qabame waan diinni hojjetu diinummaa diinni hojjetu san warra hojjetaa jiru so kanaan oromoo ni madaalla no maaliif ka oromooti miti oromoon jara kana kunuunsa achiin hin geenne warri kunuunsa warra diinaati warri jara gurmeessa jara warra diinaati warri jara jaare warra diinaati warri qabeenya keenya nusaamsisaa bahe warra diinaati ilaalchi jara oromoodhaaf diinummaa qofa mee fakkeenyuma tokko sii kenna kuma yaadattu bara 2018 namni daangaa malee jarattii kana agartee ol kaasee faarsee waa takka fiduu dandeetti jedhee yaade tokko fakkeenyaaf Jawaar keessa taree waan silaalmi namaayyuu jechuun hin malle mootummaa kanaaf ani qawwee dhiisii qabattoo iyyuu ni hiikkadha jedhe maal jechaadha kun akka ilma dhiiraatitti yoo kalaaltu taate qabattoo nama hiikkachuun silaa waan gaarii miti hin jedhamullee garuu hoo hin gargaarra jechuurraa kaka'e hin rakkifnuun jechaarraa kaka'e inni kana jedheera garuu Jawaariin akkas jedhe san manadhaa keessa illee galchanii ajjeechaa itti yaalanii kan maraa dadhabanii biyyaa baasaniiran namni oromoo namni agartee yaada oromoo qabu yaada oromummaa qabu ka yaada diinaa ilaalcha diinaa hin qabne waan akkanaa ni taasisa lammaan eessa jira warri barasan namni haga tokko meebii wayyaa ta'itti ilaata wayyaan jalaa yoo baate jarattiin tun uummata oromootiif waa buusitti jedhamee yaadame marti eessa jira nan
tokkichi isaa bakka san hin jiru. Maaliif humni aangootti dhufee waa mara godhaa jiru warra diinaan oomishame. Isaan santuuyyuu waan diinni Oromoo irratti hojjetu hojjetaa jira. Malee Oromoo bakka bu'anii hin dhufne, Oromoon bakka hin buufanne, filannoon bara gammaa biyya aangootti dhufe jiran kana keessatti jaarmoonni Oromoo ni hidhaman, hooggantoonni Oromoo ni hidhaman, kun ari'amee biyyaa baafame, kun ammoo bosonatti ergame. So eenyufaatti dorgome Oromiyaa keessatti warra diinni ergatu, warra diinni leenjise Abiyyi fa'aa fi Birhaanuu Naggaa fa'aa jechaadha. Maal jechaadha kun? Birhaanuu Naggaattu Oromoo caalaa Abiyyi ta'an immoo maali dubbiin? It is in the mind. Hayyuu harree isin jedhasa agartee? Hayyoota harroota isa santu kana godha jechaadha. So kunniin Oromoo bakka bu'anii? No. Takkaa Oromoo bakka bu'anii hin beekan, takkaa waan Oromoo dubbatanii hin beekan, gaafa TPLF jirtullee dimokiraasiin dhufee jira misooma qofa misooma jechaa turan. Ammallee maal jechaa jiran? Misooma bilisummaan dhufteerti dimokiraasiin dhuftee kana booda waan akka iyyuu hin dubbannu wanni irratti nu xiyyeeffachuu qabnu diinagdee qofa jedhan. Ilmi namaa mirgi isaa otoo hin kabajamin osoo jiraachuu hin danda'in waa'ee diinagdee waa'ee misooma haasa'u jechaan isin finnaa callisaa usaanu jalatti bulaa jechuudha. So kanaaf akka ani ilaalutti warra diinni oomishatu iyyuu hojii diinaa hojjetaa jira. Oromoon dhugaa ka uummata isaatiif qabsaa'e, ka harkaa miilli citaa ba'e, ka agartee rakkataa ba'e, ka qabeenyi isaa barbadaa'e. Tokkoon isaatu aangoo irra hin jiru. Who is there? Namnummaan tokko jira. Warra isaan jalatti jilbiiffate yoo ta'e malee hin jiru. So kanaaf qaamaan yoo ilaaltu Oromoo ta'uu ni mala. Yoo sanii ilaalta Haile Sillaaseen illee Oromoodhuma jedhama. Yoo sanii ilaalte Mangistuun illee Oromoodhuma jedhama. Garuu surrii yaadduun isaanii eenyuun warra biraati. So kanaaf ilma namaa immoo ka ajaju sammuudha. Sammuun ka Oromootii miti, kaayoon ka Oromootii miti, eenyummaan ka Oromootii miti. Sirumayyuu har'a deemanii afaan Amaaraa barattu nuun jechaa jiranii, Oromiyaa ni diigna jechaa jiranii, nugusa ta'uudhaaf ani pirezidantii ta'a seera jijjiira jechaa jiranii. So kanaaf akeeka Oromoo illee of keessaa hin qabu, aadaa Oromoo of keessaa hin qabu, seenaa Oromoo of keessaa hin qabu. Waan Oromoo yoo dubbatte kun seenaa qeenxeedhaan dubbattu jedhee uummata ittiin tursifamaa jira. Kanaaf warri aangoo irra jiru Oromummaa isaanii qaamaan nama Oromoo ta'uu ni danda'anii yaadaan gara mootuu warra yaada diinaatiin oomishame jechuu barbaade. Uummata tokko cabsuudhaaf lakkoofsa irratti hundaa'u necessarily. Biyyi Ingiliz baay'ee xiqqoodha. Awurooppaa keessattis xiqqoodha. Addunyaa irrattis uummanni isaanii lakkoofsaanis xiqqoo, lafti isaaniis xiqqoo. Ka waan tokkoon cabsuu danda'u jaarmaa. Qajeelatti gadi fageessinee hubachuun dura jira jechaadha. Uummanni tokko yoo jaarame, yoo agartee wal dhageettii gahaa qabaate, yoo haala yerootii wajji deeme, xiqqaan illee guddaa cabsuu danda'a. Fakkeenyaaf Ingiliziin sii kaase malee TPLF Tigraay uummata guddaa ta'eetii miti. Garuu waggaa 27 guutuu nurra ta'anii nu bulchanii jiran. Ammallee sii dabala. Eertiraan uummata guddaa ta'eetii miti. Miliyoona 3-4. Jechaan maayinni nuti miliyoona 60-70 ta'uu dandeenya harka 20 caallaan jira kan. Garuu jarri kunniin maaliif Eertiraanis biyya keenya irratti dhiibbaa gootee biyya keenya saamaa turte. Biyya ijoollee dhaqqabuu dhabuu keen mala. Buna Oromiyaadhaa Eertiraan gurgurachaa turte. Buna Eertiraa jedhamee jechaadha. TPLF warra walolan gahinitti. Qabeenya Oromoodhaa midhaan biyya isaaniitti rakasa ture. Biyya keenya mi'aadha. Ka oomishu nuyi. Garuu ammootu qamadiin biyya keenya mi'a. Garbuun biyya keenya mi'a. Isaan biratti rakasa ture gaafa agartee saaman san jechaadha. Maaliif kun ta'uu danda'e? Hin gurmaa'an. Lakkoofsaan nutti hin qixxaatan. Harka 30-20 isaan caala yoo xiqqaate jechaadha. Tigreen illee bifuma sanii harka 30 harka 10 isaan caala. Maaliin garaagarummaan kun dhalate? Gurmaa'uu fi gurmaa'uu dhabuu. Gurmaa'uun ammoo maal barbaada? Yaada barbaada. Yaada tokko irratti walii galtee hooggansi jabaan si keessaa dhalate ummatichi wal hubatee yaada tokko irratti walii galuu barbaada. Hanqinni Oromoo keessatti dhalate maal? Man tokkoffaa uummanni akka ummataatti baay'ee bal'aadha. Lafa bal'aa irra jira. Lammaffaa ammoo tuyyuu sirni impaayera sanii hunda caala nama hunda caala akka irratti xiyyeeffatee balleessuudhaaf karoorri irratti bahee hojjetamaa ture Oromoodha. Maaliif? Ummata guddaa kana yoo hin cabsin, yoo waliin wallaalchisin, yoo waliin jibbisiisin itti fufnee sirna impaayeraa kana tursiisuu hin dandeenyu jedhanii waan yaadaniif imaammata itti baasan. Bara 1960moota keessa qorataan isaanii tokko biyya Beeljiyeem kana dhufee barate akkamitti uummata guddaa xiqqeessuun dandahama, akkamitti facaasuun tamsaasuun dandahama jedhanii barumsaaf ala erganii namichi sun maal jedhe uummata Oromoo tamsaasuudhaaf sabaaf sablammoota biroo isa keessa jidduu isaa keessa galchine akka inni afaan isaanii illee baratu. Jarri sun illee ammoo tuyyoo agartee afaan isaanii warra gadi warra akka Tigree fa'a keessa galchine uummata Oromoo tamsaasu karoora godhatan jechaadha. Akka inni hin baranne goonaa, kutaa 4 caalaa akka hin deemne goonaa, yoo ka baratu taate uummanni kun nu liqimsa jedhanii irratti dalagan. So maal jechaadha? Uummanni xiqqaan tokko si boodaa dhufe gaafa si qabateen booda waan haaraa uumuun irra hin jiru addunyaa kanarratti uummatoota biyya isaanii irraa fudhatamte amma biyyaan Ameerikaa keessa jiru kana keessatti faranjiin adiin Awurooppaa irraa kaatee uummata biyya irraa lafa fudhatte. So wataqqayyuu waan haaraa uumuun sirra hin jiru waan warri biraa biyya namaa irratti hin saame qofa hojiirra oolchaa deemu jechaadha. Itoophiyaan wanti isiin goote maalin waanuma duraanii warri faranjiidhaa biyyoota namaa dhaqee ittiin saame Oromoo irra hojiirra oolchan. So kanaaf
lakkoofsaa miti dubbii murteessan. Murteessan ani biyya kan kooti irratti kabajamuun irra jira. Biyya kan koo irratti saamamuun irra jiru. Ani abbaan biyya ana murteeffata. Mootummaa naan malu, sirna naan malu, aadaa naan malu, seenaa naan malu, afaan naan malu. Itoophiyaan naan murteessuu mirga hin qabdu. Amaarri qubee ani barreeffadhuun irratti dhimma isaatiiyyuu miti mirga isaatiillee miti irratti dubbachuu hin danda'u. Seenaa kiyya irratti dubbachuu hin danda'u. Because self determination jechaan maal jecha beektaa? Atamma nam tokkoo miti akka nama tokkootitti. Situ waan ofii barbaade filata malee namni tokko oluma ka'ee yookaan obboleessuma kan kee tiruu keetti ta'uu danda'a. Ibn abbaa haadha kan keessa uuman ta'uu danda'a. Gaafa ati bilchina horatteen booda situ murteeffata malee haadhaaf abbaan keenya keessa hin murteessan. Yoo barbaachisaa ta'e mariif yaada kan keetti dhiyeeffachuu danda'a. Garuu murteessaan eenyuun self determination jecha ammaa inni namni bilchaate namni gahumsa qabu akka nama tokkootitti illee ofii murteeffata. Hawaasni tokko hawaasni bilchaate hawaasni gahumsa qabu ofii isaatii murteeffata. Waan namni biraa murteessee fudhata otoo hin ta'in jechaadha. So qabsoon Oromoodhaa jireenya isii guutuu wannummaan uummanni keenya qabsaa'eef wanni uummanni Oromoodhaa walakkaan isaa dhumeef biyya kiyya irratti murteessaan narra murteessuu hin dandeettanii caasaa keessan hin fudhadhu sirna bulchiisa keessanii hin fudhadhu saamicha keessan hin fudhadhu aadaa keessan hin fudhadhu seenaa kiyya irra jijjiiruu hin dandeettanidha. So walumaa gala maal jechuufi impaaretiin Itoophiyaa haga danda'ameen olaantummaa saba tokkoo afaan tokkoo aadaa tokkoo irra dagaagsuudhaaf baay'ee hojjettee turte hojjetaas jirti ammallee yoo danda'ameef turiitii keessa akkuma duratti siin jedhe sheekonni kennayyuu kun har'a yoo Itoophiyaadha sin jedhin si abaara. Warri Itoophiyaa diguu barbaadu haa diigamuu sin jedhin jedha. Akka dhageettee beektaati nama uummata musliimaa biyya keenyaa keessatti. Uummanni keenya wanni inni qabsaa'aa bahee fi Itoophiyaa kijibaan irra ijaaramtan ofirraa diiguudhaaf. Har'a garuu namnummaa musliimaa tokkoyyuu ol ka'eet namni Itoophiyaa diiguu barbaadu haa diigamuu sin jedha akkuma biyyi. Kuni daangaa malee maalirraa dhufa? Qorqalbii gadhaantummaa gaafa namni fudhatu waan sirratti ijaaran san gaafa fudhataa deemtu waanuma kaleessan tahin tahuudhaaf yaalta. Uummanni Oromoo akkuma duratti jenne gaafa dura calqabullee lakkeen Itoophiyaa miti jedhee dide. Kana walii galla. Walii galle Itoophiyaa miti jedhee didee jira. Dideera. Gaafa calqabarraa kaasee haga har'aatittu hanga nuti qabsaa'aa turre kana guutuu biyya tiyya humnaan irraa saamtanii kanaafuu biyya tiyya dhuunfadha jedhee qabsaa'e. Takkaa ani Itoophiyaa tahuu qabsaa'aa Itoophiyaa tahaa jedhee qabsaa'ee hin beeku. Gaafina tan bakaafte kun maalirraa madda si fakkaata? Waan uummata keenya sodaachisaan itti hammaateef itti baay'ateef yoo isin walabummaa ka barbaaddan taate biyya keessa ka barbaaddan sabaaf sableen naannoo kana jirullee isin hin dhiisu faranjiin illee isin hin fudhattu keessattuyyuu immoo uummanni Oromoo kun yoo walakkaan yookaan achii oliyyuu musliima tahuu danda'a shororkeessaadha isin hin jedhanii ololli daangaa malee uummata keenya kana irratti waan deemaa baheef uummanni keenya waan waggaa 150 itti qabsaa'e san dhiisee olola nama biraatiin gaafii akkatama jettuu kana kaasaa dhufe jecha. Itoophiyaan mootuyyuu dhuunfachuu hin danda'a kophaa isaa hin danda'u. Maaliif nan jedhe biyya sabaaf sablammoonni hedduu jiran. Anatu abbaa olaanaa tahaa abbaa irree taheetiniin isinii kana godha kanallee isinii godha jetta taanaan mirga nama biraa saamaarti. Mirga nama biraa nama saamu immoo amma siif anas jirra. Anaafati otoo waliin jirru yoo ati mirga kiyya saamuu barbaadde yoo ani namni kun mirga kiyya saamaa jira jedhe namni dhagahu siif tumsa moo anaaf tumsa? Anaaf tumsa because situyyuu mirga kiyyeen saama jedhaa jira. Amma akka amma ati jette kanatti lakkoofsi uummata Oromoodhaa guddaa waan ta'eef kanaafuu uummatoota biraa akka barbaannetti nutuyyuu kanas kennaa fi ebalullee gola keessa rafii ebalu hagicha rafii ebalu maal ta'e jennaani kuni mirga namaa saamuudha. Mirga namaa saamuu hin dandeenyu. Kan nuti gochuu dandeenyu maal mirga keenya kabachiifachuudha. Mirga keenya ofii murteeffachuudha. Namni biraa immoo ofii isaatii murteeffachuun mirga isaati. Lakkoofsaan xiqqaa ta'uu danda'a, lakkoofsaan guddaa ta'uu danda'a, nam tokkee ta'uu danda'a. Individual right and collective right. Faranjiin seera jira jecha dhabee amma nuti waan nu jaalannee yookaan jibbinee goonu otoo hin tahin seerri addunyaatu siin hayyamu. Akkas jedhanii dubbachuun matammaan isaatu yommuu ta'u wallaalummaa. Nu nama biraatiif murteessina jedhanii dubbachuun wallaalummaa keessaa madda beekumsaa miti. Garri Itoophiyaan barbaaddee fi garuu dadhabdee because wallaalummaa Itoophiyaan qabdurraa akka ka'e Habashaan waan wallaaltu taateef Oromoodha maasuu dadhabde malee farsoo obaasanii Oromoon akka uummatuma farsoodhaan jiraatu akka ta'u yaaliin godhameera. So walillee hin fakkaatu tokko kana. Lammaffaa gaafiin Oromoo gaafii saba bicuutii miti. Uummanni Oromoo federeeshiniin gaafan. That's not our question. Gaafiin federeeshinii gaafii uummatoota lakkoofsi keenya xiqqaa waan ta'eef as keessatti akka nu miidhamne ofiin of bulchuun nu haa hayyamamuu afaan keenya haa dubbachuun nu haa hayyamamuu jedhee warri gaafatu warra lakkoofsaan bicuu ta'e. Of course. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Uummanni Oromoo ka gaafatu ani walabummaan naan mala addunyaa keessatti mootummaa kiyya qabaadhee United Nation keessatti mootummaa bakka nabuu qabaachuu barbaada. Alaabaan kiyya waan nagitu
kana gituun akkuma mootota bira sadarkaa addunyaatitti addunyaa keessatti dhaabbatee mul'achuu qaba. Saamichi narraa haa dhaabbatu. Biyya kiyya irratti namni biraa na saame maqaa Itoophiyaa yookaan immoo maqaa biraa natti moggaase saamichaaf na qopheeffatee na bulchuun mirga isaatii miti. Kanaaf ani mootummaa mataa kiyyaa qabaadhe walaba tahee ofii kiyya mootummaa kiyya filadhe aadaa kiyya daangessaa nama biraatiin alatti dagaagfadhee sadarkaa addunyaatti of beeksisee jiraachuu barbaada. Agarraatu guyyaa tokkoyyuu nama Oromoo agartee federeeshiniif qabsaa'e agarree beekna. Gochuu jiru. Alqaba qabsoo Oromoo tana seenaa isii beekuun daangaa malee barbaachisaadha. Keessattuu dhaloota haarawaa. Dhaloonni haaroofni seenaa uummata Oromoo baay'inaan barachuu qaba. Seenaa qabsoo Oromoo illee sirri barachuu qaba. Qabsoon Oromoo tartiibaan dura qabsoo uummata keessaa dhufte. Uummata keessa jechuun maali? Intelektuwaalii warra waa barate warra qubee lakkaa'e keessaa hin maddine. Uummata tuuyyuu sirna cunqursaa sirna saamichaa hifate qonnaan bulaan Oromoodha. Lafa akka Baalee fa'aatti bakkuma itti dhalatte jechuudha. Saamichi Itoophiyaadhaan nurra haa dhaabbatu. Mootummaan kun mootummaa kennaa miti. Urjaa isin irratti murtan hin kafallu. Taxation without representation jedhama biyya faranjii kanatti. Otoo nuti bakka bu'ummaa takkayyuu hin qabaatin, otoo nuti murtii kennachuu hin danda'in, qabeenya keenya nurraa saamtanii akka barbaadanii nu bulchuu hin dandeettanii. Kanaaf isin hin gabbarru. Biyya keenya ofii keenyaa bulfannaa. Nuti abbaa biyyaati. Mootummaa keessan hin barbaannu hin fudhannu jedhame qonnaan bulaa Oromoottu diddaan jalqabe. Hawwadhuma kana. Maaliif biyya tiyya sin saamsisuu nan saamtuu jedheet warri akka Jeneraal Waaqoo guutuu fa'a qabsooyyuu jalqaban jechaadha. Qabsoon sun immoo deemee barattoota impaayeratti san keessa jiran ka Oromoollee hin tahin hawateet jarri mootuyyuu qabsoon uummata kanaa qabsoo sirriiti. Gaafiin uummata Oromoo gaafii sirriidha. Oromoo qofayyuu miti sabaaf sabloonni immoo ribilaallee akkasuma jiraatan waan ta'eef sirni kun jijjiiramuu qaba jedhanii sirna mootii ka waaqatu nama tokko file jedhanii maatimmaan tokkichi akka barbaadetti ilmaaf abbarraa wal dhaalan san caccabsee jechaadha. Qabsoo uummata Oromoo caccabse. Qabsoo uummata Walloo caccabse. Qabsoo uummata Harargee caccabse. Seenaa kana beekuun daangaa malee barbaachisa. Uummanni Oromoo takka Itoophiyaa fudhatee jalatti bulee hin beeku jechaadha. So uummata keessaa ka maddeetu iyyuu intellectual yookaan mootu warra amma hayyoota waa baratan jedhu kana dirqiidhaan akka qabsoo uummata Oromootitti seenan taasise. Gaafa seenan immoo tartiiba uummanni barbaadu sana irra deemuun dirqamatti ta'e. Maaliif? Waan uummanni barbaadu yoo hin hordofan tahe dhageettii argachuu hin danda'an, deeggarsa uummataa argachuu hin danda'an. Kanaaf sagantaan Oromoodhaa ka bahe maal inni hundumtuyyuu ka Oromoodhaaf uummanni qabsaa'e. Eeyyee uummanni Oromoo humnaan biyyi isaa saamame. Eeyyee uummanni Oromoo aadaan isaa humnaan cunqurfame. Afaan isaa humnaan jijjiirame. Eenyummaan isaa maqaa biraa itti baafame. Qabeenyi isaa humnaan saamamaa jira. Kanaafuyyuu ummata Oromoo walabummaa biyyaatti isaan mala. Sagantaa ABO bara 1976 argitee dubbiftee beekta? Wanni dhaloonni haarofni hin beekne baay'ee jira. Tokkoffaa wanna Haji Hussein Suraa fa'aa irraa si jalqaba. Haji Hussein Suraa warra agartee Jeneraal Waaqoo fa'aa wajjin illee qabsaa'aa ture. Qabsoo biyya Oromoodhaa ta Baalee duratti maqaa sii dhaheera. Seenama qabsoo Oromoo keessattuu sirna nafxanyaa akka booda irratti itti ka'e keessatti akka Baaleetitti uummanni roophilaadhaan dhahamee hin beeku. Maaliif? Because uummanni hadheeffatee lolatu waan ture. Isin hin gabbarru jedhee biyyatti jetti ana bulcha jedhee waan daangaa malee guddaa akka malee lolaa tureef biyya ofii barbaachuurraa kan ka'e Somaalee wajjin bullaa Amaara wajjin bullaa jedhee otoo hin ta'in anatu ofiin bulcha biyya kiyya irratti jedhee waan qabsaa'eef roophilaadhaan irratti uummata keenya irratti balala'aa turan jechaadha. Fixaa jiran roophilaadhaan. Qajeelatti nama hubadhu waan kan jijjiiraa jiru kan jecha. Uummanni kun federeeshiniidhaan isii wajji bullaa aboo rabbumaa jedhaan nu dhiisaa jedheetiniimi kan inni qabsaa'eef biyya kiyya irratti isin gabbaruu ani ofii kiyyaa of bulchaa ati mootii kiyya ta'uu dandeettu jedhee qabsaa'e ifatti jecha. So qabsoo saniin booda akkam ta'e namoonni Oromoo kan uummata kanaaf qabsaa'an Somaalee dhaqanii Somaalee qofa miti Yemen dhaqanii Iraaq dhaqanii Siiriyaa dhaqanii wajjiin hedduu ta'anii biyyaa bahan. Maaliif qabsoon biyya Baalee keessatti deemaa turte waggaa 8 deemaa turte namoonnummaan Oromoodha ka Oromoodha jedhaman harroota impaayerettiidhaaf ergamaniin karaa irratti gufachiisanii karaa nagahaatiin koottaa araara isinii wajji goonaa ofii keessanii biyya bulfattan jedhaniin uummata keenya karaa irraa mucuu keessanii jarri mootuyyuu namoonni gargariin biyya keessaa bahee biyya alaa dhaqechaa. So biyya alaa gaafa dhaqan wal falmii ture yaada lama ture. Fakkeenyaaf Haji Hussein Suraa maal jedha? Nuti sabaaf sablammoota birootillee itti hirkanne ofitti sasqabne Amaara jalaa baafne humna godhanne yoo qabsoofne nu laafaa kun taaktika jecha akka yaadaatitti. Warri biroo immoo maal jedha? Lakkii karaan jettu kun nun baasu. Wanni nun baafneef tokkoffaa Oromummaa mataa isiitu awwaala. Itoophiyaan mee jalatti galcha. Oromoo wanni jedhamu kun beekamuun deemu. So akka nam tokkootitti namummaa gartee nama tajaajilu gabra taana malee gabrummaa kenna itti fufu malee furmaata Oromoon ta'u. Oromoodhaa ka furmaata ta'u tokkoffaa eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudha. Sirri dhageeffadhu waan sin jedhaa kun. Because namni bara sanitti almost Oromummaa iyyuu keessaa bahee ka Muslima ta'ellee waa'ee Muslima Kaarsii ta'ellee Arsii Kamaal ta'ellee gosuma fi lakkaa malee Oromoodha waan jedhu kana iyyuu keessaa baasanii jiran yoo danda'an immoo Amaarummaa baay'ee irratti dagaagsaa jiran. So yaadni lama wal falmecha. Karaan kun nun baasu akka uummataatti illee ni dhabamna qaamaan jiraachuu kennan mala garuu hojjetama namaa taanaa
eenyummaan keenya mul'atu, seenaan keenya beekamu, afaan keenya jiraatu, aadaan keenya ittiin fuftu. Kanaaf Itoophiyaa jennee gurmaa'uun Oromummaa balleessuudha, Oromoo balleessuudha, waan diinni barbaade san ta'uudha jedhanii wal falmanii lama ta'anii ijaaraman. Haji Hussein Sura ENLF ijaaramaa jedhamu Ethiopian National Liberation Front warra jedhamu uume jechaadha. Akkuma boodarra jaarmoonni biraallee jiranitti si dhufa. Tartiibaan akka namni keenya hubatu barbaada waan ta'eef. So warri biraa warra akka Jaarraa faati, warra akka Elamoo Qilxuu faati hin didan. Kunnuun ta'u jedhan didan. Jarri maal jedhan? Oromoo yoo jenne irra faayidaa qaba uummata Oromootiif hegereen Oromummaadha achi keessa jirti jedhan didan. Wallaban jarri. Jarri kun ummata keenya kakaasuu irra jira miiree lamaanuu humni lamaanuu ummata hawwachuu irra jira. Haji Hussein Suraa illee waan ofii danda'e ni yaale, jarri illee ni yaalan, ka Oromoo biratti fudhatama argate. Haji Hussein Suraa otoo hin ta'in ka jara kaawwanii ta'e. Bakki har'a nu jirru kun Oromummaa irratti hundaa'anii ijaaramuutu bakka kanaan nu gahe malee warri Itoophiyummaa irratti hundaa'ee yaada san dhiyeesse Oromoodha. Furmaata hin finne takka. Haji Hussein Suraa illee milkaa'uu hin dandeenye. Maaliif? Dargaggeessi Oromoo ka lafaa dhufu ka barataa dhufe kuni cunqursaa impaayirri Itoophiyaa irra gaggeessu waan arguuf dargaggeessi didee gara Haji Hussein Suraa dideet akkuma jiruun ka Oromummaa san fudhate. Fakkeenyaaf Jaarraanfaa adda bilisummaa Oromoo hundeessan. Maqama adda bilisummaa Oromoo kanayyuu namni lafa kaa'e Haji Hussein Suraatti. Hin danda'u kuni waan hin jiran uumin gaafa. Goota kaama ragaa lafa jiru kitaabaanis seenaanis barraa'eeti. Isini fakkeenyaaf gaafni isaan Ethiopian Liberation Front hundeessani gaafa Somaaleen maqaa Somaaleetiin malee qabsaa'uu hin dandeettanii dippiloomaasii keessan biyya Arabaa keessaa diiguu yoo diidan malee jedhan Itoophiyaatti jijjiiratan. Ammoo maqaa gaaf duraa lafa kaawwatan san Jaarraan gaafa Oromiyaa seenu fudhatee ka'e itti naa deebi'a. Bareeda. Duraati seenaa jajallisuun gaarii miti. Maaliif yoo naan jette Haji Hussein Suraa takka yaada isaanii jijjiiratanii abaa'oon ta'an jireenya isaanii keessatti illee Itoophiyaatu nu baasaa karaa saniin deemna waan jedhanii itti amananiif yaada isaanii qabatanii immoo addunyaarraa galan. Kun waan dhoksaa qabullee. Yaadaa miti waan nama isiniin jedhe jira. Gaafa Sowraa leenjiftoonni waraana Oromoo yeroo sanii waraana san keessa Gujitu jira, Boorana jira, kutaan hedduu keessa jiran Sowraa ka jedhu kun Oromoo bakka hin bu'u maqaa Oromoo fakkaatu nu moggaasii. I think 1964 waan akkasii itti deebi'aa. Tokkoffaa qabsoo Oromoodhaa seenaa isii akka tokko waan lafa bulleef qoranneellee gaafanneellee dhageenneellee hin beekna akka guddaa isaa jechuudha. So Haji Hussein Suraa yaada isaanii hin jijjiiranne karaan sun hin baasamu hin baasuun waan birooti. Okay? So namni yaada tokko qabu yaada isaa san dhiisee maqaa biraa jaarmaa biraatiin moggaasee yoo jenne ufsa bu'uudha dhugaayyuu miti jechuudha. Maaliif haga dhumaatittuu isumatti amanan isaan. Karaan sun sirriidha moo sirrii miti waan birooti beekama dubbiin. Itti amanuun illee mirga. Hin baasa jedhanii yaaduun illee mirga. Yoo ammoo hin baasin yoo yaadichi kufe homaa godhuu hin danda'amu. So isaan akka gaafa dhumaatittu kun immoo kabajaallee irraan xiqqeessu baay'isee akkasitti akka namni ilaalleef. Yaada itti fakkaate dhiyeessaniiran fudhatama dhabeera yaadichi kufeera. So isaan bara 1971 akka faranjiititti jecha yoo akka Itoophiyaatti ilaalame 62 ta'a. Okay? Yeroo sanitti karaan dubaasuu warra biraatii wajjin illee gosoota biraatii wajjin illee akkasii yoo ijaarame jechuun yaada isaanii ture fudhatama dhabeera. Oromoo keessa fudhatama dhabanaan immoo yaadichi ni kufe. In fact yeroo gaafsan isaan jaarmaa ijaaran namni isaanii tumse barataa akka ture Faransaay keessa akka ture Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa boodallee gaafa biyya galellee isoon jedha jaarmanni ijaarame. Mallaa Itoophiyaa maal jechuudha sunillee. So yaadni isaatiif ka Hayilee Fidaatiif ka Haji Hussein Suraa gaafa biyya alaa jiranillee wal fakkaata gaafa biyya deebi'ellee waluma fakkaata. Kan Hayilee Fidaallee fudhatama dhabe hin kufe. Jabeessi na caqasi. Lakaasin bara mormaan jiruun bakka takka qofa akka nama bakka argaa jira malee bakka takka akka nama hubanne argaa jira malee isin mormaan jiru. Akkasirratti qofaa fi midhaan si qorraa warra dhageeffatu maraaf dubbataa. Hayilee Fidaallee dargii iyyuu leenjise sooshaalizimiin akkanatti tola jedhee qajeelche jaarmaa ijaarachuun beeynu Hayilee nu gorsi jedhaniini jaarmaa akkatti ijaaratanillee barsiiseeni garuu Itoophiyaan ni nyaatteen. He did nothing for Oromoo. Maaliif ilaalcha dogoggoraa Oromoo nyaachuu malee Oromoodhaaf waan akka iyyuu buufanitti achi goree nyaata beecha. Isa qofaa miti inni doktora nama waa barate Sannaa Ilikee akka jedhamu jira ammoo akkasumatti dabalee. Sannaa Ilikee Wazlig jedhama jaarmeen ijaare. Innillee akkasuma jecha. Sunis karaa Itoophiyaatti nu baasa jedheetti ijaare. Isallee akkasuma nyaataniin. Akka namni Oromoodha maqaa Itoophiyaatiin ijaarame hawaasa keenya keessattis dhageettis argatee fudhatama argatee hin beeku. Tokkichu ijaarameen akkasiin jiru Oromoo keessa. Lammaffaa takka ammoo Itoophiyaan illee dandanteen hin beektu. So wanni lamaanuu maal si garsiisa? Takka Itoophiyaan abbichaan fudhattu. Amma Itoophiyaan Jawaariin ni fudhatu si fakkaata. Itti fakkaata malee Jawaariin hin fudhatu. Abiyyiin mataa isaa Oromoo irraa fagaatee deemee siidaa jaraa ijaaraa jiru maal jedhaa jiraniin. Ati abaawoodhaa jedhaniin. Zaranyaadhaa jedhaniin. Maaliif? Itoophiyaatu iyyuu beezikaalii yaannisi akka yaadaatitti antaa Oromoo.
Oromoo faallaa Oromoo soo yaadni suni jara biratti sin milkaa'u warri Itoophiyaa biratti sin milkaa'u Oromoo biratti sin milkaa'u maaliif Oromoon uf ta'uu barbaada biyya ofii qabaachuu barbaada seenaa ofii beeka seenaa ofii deeffachuu barbaada Itoophiyaan Oromoo keessatti fudhatama waan dhabdeef ka fudhatama argate Oromummaadha Oromiyaadha Oromiyyummaadha kaniifi abaa'oo amma seenaa isatti sii dhufacha soo wallabbiin kun gaafa deemaa dhufe bara 1976 sagantaa abaa'oo akka bara 1976 yoo agartee jiraatte ani hin beeku saniif kaase qabsoon uummata Oromoo akeekni galiinsi impaayera Itoophiyaa diiguudhaan walabummaa Oromiyaa iggitii itti godhuudhaa jedha barruudha ka barreeffame kan namni rifaransi godhuu danda'u ka afaaniin dubbatamee miti akkanaa jedha lammaffaa fagaannee deemnee haa dhufnu ijoollee nama duratti maqaa kaafte abaa'oo woboodha amma qabsaa'aa jirtu sagantaan keenna sagantaa abaa'oo irra kama duraanii sanii jedhan maal jechaadha sagantaan keenna walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudha jechuudha maaliif impaayeratti nurratti ijaaramte ka humnaan nurra ijaaramte humnaan namni nu dhanga'e nu obaasee nurratti tursiisuu hin danda'u sirna saamichaa jalatti buluu hin dandeenyu biyya keenya deeffannaa jedhaniiti hin dubbifne yoo ta'e dubbisu laal dubbiin guddaan bakka kana jirti arguu dhabuun ofii arguu dhabuun maalirratti Itoophiyaa waliin warra yaada Itoophiyaanummaa geggeessu waliin mari'achuudhaaf ta'a abaa'uun kun fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo ammaan tana hidhatee lolaa jiru sirna amma abiyyi geggeessu kana wajjiin marii araaraa yeroo garagaraatti waliin ta'ani maalirratti araaramuudhaaf waliin ta'an. Palestiiniif Israa'eliin agartee beekta? Hamaasii mootummaa Israa'el agartee beekta? Argee beek. Waliin ta'anii mari'atu? Mari'atanii. Israa'el fixaa jirti uummata? Fixaa jirti. Maaf godhan jarri sun? Nageenya fiduuf. Namuu garuu mirga ofii gadhiisee beeka. San warra waliin mariisan keessa taa'ee beeka. Gaafataa jira. Waan dhoksaa ta'e miti beeka. Waan addunyaa irratti arginurraa siin jedhaara. Takkaa uummanni Palestiin mirga ofii gadhiisee beeka. Hindiif. Zaatti deebiin kana. Hanga ati mirga kan kee gadi dhiisinitti, hanga ati sagantaa kee hordofaa jirtutti, hanga ati humna kan keetiif saba kan keetitti amantetti, otoo kaayoo kan kee hin jijjiirin nama wajji haasa'uun wanna takkayyuu hin qabu. Hammeenni gaafa kam. Gaafa ati kaayoo kan kee jijjiirtee uummata kan kee gantee yaada nama sanii jalatti bulte of course gaaf san gante jedhama. Yoo san hin tahin yoo wanni Hamaas godhu sirrii ta'e Oromoon godhu sirrii wanni hin taaneef hin jiru jechaadha. Yoo wanni Palestiin godhu na eegi. Yoo wanni uummanni Palestiin godhu sirrii ta'e uummanni Oromoo biyya kiyya barbaada jedhee yoo qabsaa'e sirrii miti hin jedhamu jechaadha. Jabeessi naa qabadhu wanta uummanni Palestiin ani walabummaan naan mala mootummaa kiyyan naan mala humnaan irratti ijaaramtanii humnaan irra taa'aa jirtu jedhee inni hin qabsaa'a taanaan Oromoonis akkasitti qabsaa'u haqasaati dhugaa dhallee jechaadha. Seenaa irratti qabsoo kan Oromoo lamaantu waliin geggeessu jira jettanii amantu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa bilisoomsee Itoophiyaa Oromoofis taatu sabaaf sablammiifis taatu ijaaree osoo mirgi kiyya tokko hin tuqamne osoo mirgi sabaaf sablammii biraattis hin tuqamne keessa waliin jiraanna warra jedhuu fi warra yaada amma isin harkaa qabdan kana Oromoon takka Itoophiyaa bilisoomsee diimokiraatessee keessa jiraadhaaf hin qabsoofne jettan kana jidduutti kan wal caccabsee daaraa wal godhu jiru Oromoo jettanii amantammoo waan biraatiin sirna bira mee maali jettu? Baay'ee bareeda. Tokkoffaa kan wal caccabsee daaraa wal godhaa jiru Oromoodhaan jedhan maaliifii naan jedhu anaafate Oromoodhaami? Takka wal caccabsinee beeyna takka wal utuu hin beeynu anaafsi miti dhiise anaafsi. Uummanni Oromoo harki caalaan harki 95 ijaanuu waluu argee hin beeku. Waldaa kun wal caccabsuu dhiise jecha. Kabaalee jiru baalee ma jiraata? Ka wallagga jiru wallagga ma jiraata? Lachuu humniti amma argaa jiru. Ka gamanaan Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf qabsaayuu fi ka Itoophiyaadhaaf qabsaayu jidduu humniti guddaan ammaan tana sabni keenyas jala miidhamaa jiru. Ufiifis gama lamaaniinuu waraana hidhatee wal waraanaa jiru Oromoo jettanii amantuu isin jettu. No. Maal si fakkaate? Bara dargii ati hin dhaqqabne na fakkaate. Bara dargii wattaaddarri Itoophiyaa harki 80-90 Oromoodha. Oromoodha jechuu dandeenya gaafsatillee qabsaa'ama turre. Har'allee Oromoo ta'uu danda'a. Oromoo jechuu dandeenya hin dandeenyu. Maaltu lolaa jira naan jette? Sammuu diinaan bitamte. Ka olaantummaa diinaatiin dhaalamtetu Oromoo lolaara. Kun immoo seenaa irra hundoofnee waan dhufe. Seenaa keenya keessatti warri Oromoodhaaf lolu yoo maraa Oromoo tahee lolaa ture. Warri Oromoodhaaf hin lolle immoo nama biraa tahee lolaa ture. Warri Oromoodhaan lolaa jiru Oromoodhaan warra Oromoo taanaa Oromiyaa barbaadna biiteen barbaadna jedhee warri lolaa jiru warra diinni oomishe. Surri yaaddu santu Oromoo lolaara. Surri yaaddu yaadaa beekaa lolaa jiru. Yaada kana Oromoo keessatti akka togoogoo nama keessa qicataniitti namni akkuma togoogoo yaada namaa baatee deemaara. Isa santu Oromticha Oromoo tahuu barbaadu ajjeesaa jira. Maaliif?
qawwee itti kennite impaayerettiin qawwee itti kenniteerti dinagdee impaayerettii harkaa qaba so uummata irratti duuluun isaa baay'ee salphaadha maaliif aangoo harkaa qaba otoo yaada diinaa bitachuu dhabe baay'ee karaa salphaadhaan oromoota obboleeyyoon fi ajjeesuu dhiise akkuma duratti isin jedhe san warra akka Birhaanuu Naggaa fa'aa agartee ministeera godhachuu dhiise oromoota oromummaa irraa dubbatan wajjin waliigala namni kuni kan taaneef maaliif yaada diinaattu sammuu isaa dhaaleera so eenyu feennu wallolaa jiroo naan jette Oromoo keessatti warra yaada diinaatiin booji'amee fi warra ammoo lakki booji'amuun nurra hin jiruu jedhutu wallolaa. Qaamaan Oromoodha dhugaa keeti garuu ergamtoota diinaatii fi Oromoota Oromummaa barbaadantu wallabaa. Umurrii jechaadha. Kun immootu yeroo tokkaan hin uumamne. Dhaloota 8 waggaa 50 jechaan maali? Waggaa 20 namni tokko fuudhee dhalcha hoo jenne dhaloota 8 tartiibaan walii aane eenyummaan Oromoo akka inni caccabu taasisanii akka Oromoon agartee ofii isaatii waliin qabne taasifameeti yaadni diinaa sammuu nama Oromoodhaa dhaale. Warra yaadaan dhaalame kanatu iyyuu uummata ofii keessaa achi bahee qaroomuu jechaan Itoophiyaa ta'uudha. Qaroomuu jechaan waan Itoophiyaan nu barsiifte ta'uu fudhachuudha. Qaroomuu jechaan waan Minilik hojjete san dhugaadha gaariidha jennee fudhachuudha. Warra jedhetu iyyuu Oromoo lolaadha. Sun ammoo Oromoo qofa miti. Oromoolle namoota biraallee ka akkasii waliin qabachaadha. Ka Oromoodhaaf lolaa jiru Oromoomaaf lolaa jira inni humna biraallee ofitti fidee Oromoodhaaf lolaa jiru Oromoon lolaa jiru uf taheet warra diinaan sammuun isaanii booji'ame san lolaa jira. Lolli deemaa jiru yaada warra yaada impaayerettii fudhate Oromoollee ta'uu dhabe isaanii fi warra lakki yaadni impaayeraa kun sirrii miti Oromoodhaaf hin maluu hin ta'uusi seenaa isaa irratti illee ka hundaa'ee miti jedhu sana kana lamaantu wal'abe yaada wal'abe yaada diinaatii fi yaada ammootuu yaada Oromoo ta'etu wal'abe kanatu iyyuu qawweedhaan wal nama tumsiisaa jira jechaadha. So furmaanni qaba furmaanni jira kana hin jira baay'ee laafaan kamin laafaan aan jedhu heera addunyaa jira addunyaa kanarra sabni tokko mirga isaa murteeffachuun mirga isaati mirga ummataati warri ummata keenya maqaa Itoophiyaatiin fixu kun fixuu dhiisee ummata fixuu dhiisee nama ajjeesuu dhiisee ijoollee xixiqqoo waan nyattuu hin qabne ka bakka bultuu hin qabne ka roobaa fi aduudhaan bosona keessatti ala keessatti dararamtu ka qoricha argachuu hin dandeenye ka rasaasa hin qabne akka jara ka ammootu dippiloomaasiidhaan deeggarsa addunyaa hin qabne ka diinagdee harkaa hin qabne fixuu fi ajjechuu dhiisanii yaada diinaa bakkaan gahuudhaaf jecha nama ajjeesuu dhiisanii okee ummata Oromoo nutillee sirraa dhalanne jarri kunillee ummata sirraa dhalatanii nu wanni wallalluuf hin jiru nuti qawwee caalaa qabnaa ni beekna kanaafuyyuu mirga keessan ummata Oromoo murteeffadhaa isin Itoophiyaa barbaaddan yoo ta'e sagalee keessan kennaa Itoophiyaan barbaaddanii walabummaa barbaaddan ta'e sagalee keessan kennaa tokko heera addunyaatti isinii hayyama universal right mirga heerii murteeffannaati lammaffaa heerri Itoophiyaa illee matamman isaatuyyuu kunoo uummanni tokko yoo isaan ta'e yoo naan taane jedhe mirga isaa murteeffatee isinii walaba ta'uu mirga qaba waan ta'eef isinin ajjeefnu amma akka biyya gartee warra Itoophiyaa diiguu barbaadu mataa isin dhodhoofna malee yoo takka iyyuu hin taate jedhan kanu dhiisanii jecha uummanni haa murteessu uummata gadhiisuudha. Wanni wal ajjeesaniif maaltu jira? There is no reason. Karakkoo ta'e maalin uummata namanan tokkoffaa yoo uummata kana itti gadhiifnee mirga kan kee murteeffadhu jenneen uummanni kun walabummaa barbaada. Itoophiyaan ni diigamti nuti immoo aangoo itti fufuu hin dandeenyu jedhanii saniif sodaatanii waan uummatan amanneef humnaan nama tumuu jecha. Otoo uummata amanan ta'e otoo uummanni waan uummanni murteessee hin fudhanna jedhan ta'e uummatatti gadi dhiisan. Maaltu nama wal ajjeesisiisa? Meetummaa yaadu huma kan keetii yaadu. Maaliif abiyyi nama ajjeesa? Barbaachisaa miti uummanni Oromoo haa murteessu. Hangas laaftuudha jechaadha. Lammaffaa warri biraa jira mootuyyuu kaa agartee abiyyiin bakka buuna jedhu. Itoophiyaa mataaneet ammootuyyuu abiyyiin nutu bakka bu'uu qabaa warri jedhu jechaadha. Isaan illee mirga uummata Oromoo kabajuu deemaan jiran jecha akkas taanaan. Wanni furmaata ta'u maali nama maraafu jara keen Oromoo yoo ta'e jecha namni tokko yoo Oromoo ta'e dhugaadhaan waa Oromoo kaa yaadu taate nuti wal ajjeesuun nurra hin jiru. Sabni keenya silayyuu bilisummaan arganne du'aa jira ajjeefamaa jira buqqa'aa jira kana gochuun ammoo sirrii miti nuti warri aangoo irra jirrullee nuti warri aangoo dharraanullee ummata keenya fixuunis wal fixuun nurra hin jiru nu martinuu iyyuu bilisummaa ummata keenya haa murkaneessinuu haa dhugoomsinuu bilisummaa ummataa mirkaneessicha ammaan qawween otoon sodaachisin otoon buqqisin waan inni barbaade haa murteeffatu erga inni murteeffateen booda yoo inni Oromiyaa walaba barbaada tahe Oromiyaa walaba san irratti mootummaa inni ijaaru keessatti ni hirmaannaa yoo inni Itoophiyaa barbaada tahe Itoophiyaan barbaade keessatti mootummaa ta'uudhaaf ni dorgomnaa hanganuma dubbiin ta'e. Garuu hoo namoonni anatu iyyuu amma kana aangootti dhufee biyyattiillee saamuu aangoo argachuun darra jira jedhanii waan yaadaniif mirga uummataa dhiisaniiti negotiation yoo eliitii walii gale yoo hayyoonni walii galan wanni martuu dhumtee warra jedhu jira. Dhumuu hin dandeettu because waggaa 150 guutuu iyyuu hin dhumne. Hayyoonni jedhan kun rakkoo uumuu malee nama ajjeesuu malee nama fixuu malee uummata buqqisuu malee furmaata fiduu hin dandeenye. Soo furmaanni eessaa dhufa jecha? Uummatarraa dhufa. Namuu yoo dhugaadhaan bilisummaa uummataatti ni amana ta'e yoo dhugaadhaan mirga dimokiraasii uummataatti ni amana ta'e uummata Oromoo amanee
mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka hojiirra oolu yoo dhugaan mirga uummataatti amanate namuu kana fudhate ayyaa jara keen nagaa gamaa gamana teennee walitti hin dhukaafnu nagaa barbaachisa addunyaan qaroomina qabdu martinuu nagahaan uummatatti murteessa Quebec keessatti argaa jirra Scotland keessatti argaa jirra Polonia wannatti Spain keessatti argaa jirra so uummanni haa murteessu abiyyillee loltuu isaa dirree lolaa keessaa yaase kaampitti galchu uummata Oromootiif carraa kennu uummanni Oromoo haa murteessu yoo uummanni Oromoo murteeffate yoo Oromiyaa walaba taate dhumte akkasumatti addaan galachaa namu yommuu Itoophiyaa barbaada jedhe sunillee dhumtichaadha maaliif murtii uummataati amma katahaa jiru Minilik already ijaareera Haile Sillaaseen itti fufsiisee jira Mamangisuun itti fufsiisee jira Mallasillee itti fufsiisee jira waan jarri kun godhan maraa nu tiksuu qabna jechaa fi ijoolleen Oromoo ofitti jechaadha maqaadhaaf ijoollee Oromooti garuu yaada diinaatii warra deemutu warra Oromummaa barbaadu ajjeesaa tokko ideoloojii diina biraa baadhatee tokko ammoo ideoloojii Oromiyaa ijaaruu qaba jedhu baadhateeti wallolaa jechuudha garuu humni kun lamaanuu dhiigni isa afaan isa Oromoo kaayyoon isaa tokko Oromoof haa ta'u tokko Itoophiyaaf haa ta'u kanumarra walii galleemi Oromoo kagara Itoophiyaatiin jiru Oromoo qofaa miti inni laal lama adda si baasee beek kagara Oromootiin jiru ka Oromummaa barbaadu Oromoodhuma ka warri yaada diinaa bitate immoo humna biraallee ka diinaallee of biraa qaba akkaan humna biraallee diinummaadhaan Oromoo irra bobbaasaa jira so Oromootu Oromoo lala jedhaan jechuun dandeenyu jechaadha maaliif qaamni sun yaadaanis yaada diinaati yaadaan qaamaanis ammootuyyuu diinallee baatee deema so kanaafuu Oromoo lola osoo hin tahin yaadaanis yaada diinaa lammaffaa ammootuyyuu qaamaanis warra diina tahee fi diina jalatti galetti Oromoo lolaa jira.